nagaan isiniif haa ta'u. Ammoo viidiyoon ammoo hojjechuu barbaade herrega gaafa hojjennu tartiiba ittiin fakkeenyaaf eda'uun, baay'isuun, hiruun waliin makamee yoo dhufe akkamitti tartiiba akkamiitiin hojjechuu dandeenya isa jedhu isa order of operation jennu walii wajjin ilaalla. Tartiiba raawwii herregaa mallattoo baay'isuu, hiruu, ida'uu, hir'isuu hunduma isaa kan waliin qabu yoo makatee dhufe isa kamiin dura hojjennaa isa jedhu walii wajjin ilaalla. Akkuma seera herrega keessatti jalqaba kan hojjetamuu qabu isa kofoo keessa jiru yookiin parenthesis jedhamu yookiin immoo braaketii keessa jirudha. Itti aansee exponentiidha kan hojjetamu. Itti aansee immoo multiplication and division isa jennu baay'isuu fi hiruu isa jennu bitaadhaa gara mirgaatti hojjenna. Isa booddee immoo ida'uu fi hir'isuu isas akkasuma bitaadhaa gara mirgaatti hojjennaa jechuudha. Ingilishii wajjin wal makaa kan hin godhee fi afaan Oromootiin baay'ee isaanii waan hin beekneef. Kanaaf garuu herrega isaa gaafa hojjennu akkamittiin akka hojjennu fakkeenyaaf walii wajjin ilaalla. Fakkeenya kun tokko 4 ida'uu 3 baay'isuu 4 square hir'isuu 1 hiruu 5 isa jedhu amma yoo nu kenname jalqaba akkamitti hojjenna. Akkuma asirratti ilaalaa jiru jalqaba maal hojjenna isa parenthesis keessa yookiin braaketii keessa jiru hojjenna jechuudha. Steppiin keenya jalqaba 4 square hir'isuu 1 hojjenna jechuudha. 4 square hir'isuu 1 16 hir'isuu 1 15 nu kenna jechuudha. Steppiin lammataa immoo egaa inni kun iddoo 4 square hir'isuu 1 sanaa 15 nuuf galaa jechuudha. 4 ida'uu 3 baay'isuu 15 hiruu 5 ta'a jechuudha. Amma immoo akkuma sila jennee isa braaketii keessa jiru fixneerraa egaa maal goonaa baay'isuu hiruuf eda'uu keessaa kamtu dursa? Baay'isuuf hiruutu dursa. Baay'isuuf hiruun immoo lamaan isaatu jira. Kamiin dursuu qabna? Bitaadhaa gara mirgaatti hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf bitaadhaa asii jalqabna 3 baay'isuu 15 isa jedhu steeppii lammaffaa irratti hojjennaa jechuudha. 3 baay'isuu 15 45 nu kenna. Kanaaf amma immoo maal ta'a? 45 iddoo 3 baay'isuu 15 keenyee 4 ida'uu 45 hiruu 5 nuuf fidaa jechuudha. Isa booddee 45 hiruu 5 hojjennaa jechuudha. Baay'isuu hojjenneerra itti aansinee hiruu bitaadhaa gara mirgaatti deemaa jirra jechuudha. Hiruu eega hojjennee booddee 45 yeroo 5 hiruu 9 nu ta'a. Dhumarratti steeppiin sadaffaan ida'uudha jechuudha. Ida'uuf hir'isuun isa dhumaati. 4 ida'uu 9 13 nu kenna jechuudha. Akkaataa kanaan orderii isaa eennee hojjechuu dandeenya jechuudha.